kabajamtoonni ilmaan Oromoo gootonni keenya kaleessaa akkuma ilmaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aa jiru kun halkanii guyyaatti dhaga'amee hirriba isaan dhorgee dhufanii jiranii haala yeroo har'aa kana keessattis yaada isaanii kennachuudhaafi akkasumatti ilmaan Oromootiif jireenyi isaanii illee beektee qabsoo kana keessatti kan dabarsan hayyoonni keenya gootonni keenya as jiranii yaada isaaniirraa haala yeroo ammaa kana keessatti yaada gabaabduu nuu kennu akka isin kabajaan dhaggeeffattan isin gaafadha. Egaa isinummaanuu of beeksisaa miidiyaa kanarratti. Galatoomii maqaa kiyya Ibsaa Magarsaa jedhama. Har'a waan asitti walitti qabamnee fi uummata keenya biyyaa sana gargaaruu fi nuti kan jiraannu biyya Siwiidin Western Noorlaandiidha. Kana keessatti rakkoon biyyaa keessa jiru suni halkanii guyyaa nutti dhaga'ama. Haalli jireenya isaanii akka halkanii guyyaa diinni guuree isaan gataa jiru suni dhageenya. Garuu bira jiraannee wajjin qooda fudhannee hoo xiqqaatee yaadan waliin qooda fudhachuu kan biraa immoo yoo dandeenye diinagdeenis isaan bira dhaabbachuuf gargaaru. Fuulduraaf illee ammoo akkamitti akka isaanii wajjin dirree sana seenneetiin gartee qooda nurraa eegamu bahan mala dhawachuuf bakka kanatti wal geenye haalli asitti wal geenye uummanni keenya gammachuun horee gargaarsallee ijaarratee deemee immoo ammallee gargaarsa waan danda'u kennamee jira. Fuulduraaf illee ammoo akkamitti akka baatiirraa gargaarsi itti fufamu qindoominii fi tartiibni barbaachisu godhamee jira. Warri biyya keessa jiran qooda fudhachaa jiran kafattalaan suduudan diina dura dhaabbachaa jiranii galanni keessan bilisummaadha. Jabaadhaan jedhanii nutillee isin cinaa jirra. Uummata keenya kaasitti wal bahee uummata isaa biyyatti nurraa wareegames yaadate gargaaruuf illee tarkaanfii danda'u fudhateen galatooman ja'atillee na dubbisuu keetiif galatoomu. Egaa isinillee ulfaadhaadha. Haaluma amma fakkeenya biyya keessatti komaandi poostiin godhamee jira. Isin bara qabsoo keessa turtan bara baay'ee hamaa ture. Bara baay'ee namni an Oromoodha jechuu hin dandeenye ture. Bara san hunda keessa dabartanii haala ammaa kanaa fi haalli yeroo sanii akkam wal bira qabdanii ilaaltan? Wanni haalli gaafas illee haala bu'uuraati. Gaafni sun gaafa dukkanaa qabsoo bara dukkanaa jechuun ni danda'ama. Qabsoon bara ammaa kun ammoo qabsoo bara ifaati. Nuti daggalatti kophaa keenya matuma keenyaaf kan achitti wareegamne ufumaa wal kaasaa ufumaa wal awwaalaa turre. Uummanni keenya immoo bifa garaa garaatiin qooda fudhatee nu gargaaraa ture. Gaafas illee nu jiraachisaa ture. Nuti akkuma qurxummii bahara keessa jiraattu uummata keenya keessa jiraachaa turre. Inni sun ammoo har'a magaalaa baadiyyaa osoo hin jeen mana barnootaa mana hojjetaa kamii keessatti ibiddi qabsiifameetiin namni keenya dubartiin ulfallee daa'imni dhalattee lafa jirtullee jaarsi waggaa 80 dargaggeeyyiin jiranillee warri eebbifamuuf guyyaa eeggatanillee injineeroti adda addaa doktoroonni adda addaa deebaniitiin wareegamaa jiranii inni kun haala nutti dhaga'ama. Ammoo garaagarummaan isaa gaafsan qabsoo dukkanaati har'a qabsoo ifaati kan uummanni keenya walii wajjin qooda irraa fudhatu harka wal qabatee walii wajjin deemu kan du'ellee awwaallatu yeroo bilisummaa dhiyaattee jirti jabaadhaan jaari ammallee gartee garaagarummaa guddatu jira. Ulfaadhaadhaa yaada nu kennitaniif baay'ee galatoomadha. Oromoo hedduun yaada guddaa irraa baratanii yaada horaa bulaadhaa rabbi umurii keessan haa dheeressu jennaa jabaadhaa jenna.